jio bibi juma san daitia. Arafa lama daawwate. Osoo bakka biraa qabaattee ta'e. Utuma dhabaan malee. Yaa Rabbi. Ni dandeettaa yaa Rabbi. Yaa Rabbi taraffamin yaa Rabbi waggaa nu kanaa. Oh, kopi dah wala lembat. Ya? Kopi dah. Baik. Kopi dah kalau. Enggak bu, mata kalau itu otak kisah kawan. Wan kisah mah kisu biyate tu mawar kopi. Simbasu. Hah? Simbasu. Nampak? Wali dah ulali. Hah? Wali tu dah ulali. Tahan kan polisi lu. Mulai dia tuh bisa. Mata nak kuih berani. Abiyam. Nanti kalau kuih dia nak kuih bisa leh deh. Me wallahi. Maal ayaate jenna cimna jala. Aye de mata wadda ko dole. Dirro ba bel tanch. Roba jirane bi. Robaaf jechi talaata de muddan de jarri ilaal male. Uffatanii dhiqatanii dhaabatan. Ah, ati sadii siriyaa. Baa isaanii. Maal bakka hojiin jiru. Ah, dhaabata ta'uu qabu.
akkuma beekamu ayyaana Soomeykaa waggaa 1443 gaabbiris haala gaariidhaan geggeessinee kabajannee biyya bakkaa keessallee jiraannu ayyaana fakkeeffachuuf abbamaarraa murteessaadha waan taateef nullee akkuma jirruun nama muraasallee taanu ayyaana haala gaariidhaan dabarsineerra. Har'as immoo ayyaana guddaa ummata muslimaa biratti hawaasa hordoftoota amantaa islaamaa biratti bakka guddaa qabu ayyaana Arafaati. Ayyaana Arafaa kana immoo duraaf duubattis akkuma iida ta'e ni beekna. Kanaaf gaanti ammoo guyyaa har'a kan iidarra jirra. Meega akkuma argitan kana namoonni adda addaas na bira jiranii Abdulwahaab asiin jira. Na duubaan ammoo abbaa Bilaal akkasumas sadaa birillee abbaa eenyu isin hin naqle akkasuma waliin jira kan usatu. Video isaa yaadataa inni gaafsa bara waa jeebat galuun ooluu jettee gaafsa asuma jirta ofii ammoo karoora hirgiftanii itti geesseenudha bakka isin hin ga'e waan hundaafu. Meega ayyaana Arafaa kana ilaalaa jiddu galeessa godhachuudhaan ayyaana kana mee akkamitti ilaaltan yookaan immoo ergaa akkamii dabarfattan obboleewwan keessan hiriyoota addunyaarra jiran hordoftoota amantaa muslimaa hundumaaf. Duraan dursee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, galatoma. Meega akkuma beekamu ayyaanni Arafaa waggaa 1443 jira. Yeroo ammaa kana biyya bakkaa keessa jira. Biyya bakkaa keessa jiran akkuma argitu kana biyyi nuti jiru hedduu amantaa islaamaa illee jiraachuu baata. Inni jiru jechaadha. Ayyaana kana kabajaa irra. Mee ayyaana kana akkamitti ilaaltu? Dhugaadha ayyaana bareeda. Haa ta'u ayyaanni biyyaan baatutti argitee biyya ofii tokkoo miti namni faamilii ofii silaa guyyaa irraa faamilii ofii bakka rahiim ofii itti dhaqee irraa hiikee haadha abbaa ofii waliin argitee teen ayyaana kabaju nama biyya baqaatitti hiriyootuma teenna warruma waliin biyya kana jirrutti waluma bohaarree akkasuma kabajaa jirra. Inshaallah guyyaa tokko yoo rabbi jedhe biyyatti illee gallee faamilii keenya waliin ni kabajnaa yoo rabbi jedhe jechuudha. Ayyiga galatoma kan daawwachaa jirtan ayyaana Arafaa waggaa 1443 sababeeffachuudhaan obboleewwan islaamaa kanneen jireenya baqattummaa wajjin dhandhamachaa jirruu fi ayyaana kana sababeeffachuun wajjin gammachuu dabarfachaa jirrudha. Obboleessa keenya Khadiir hedduun galatoom isiniin jecha. Meega foddaa istiidiyoo keenyaatiin kallattiidhaan dirree arginee irraa dirreettiin isin deebifnee walitti deebinaa ayyaana gaarii isiniif hawwina. Maashaallah akkuma argitan ka biyyi dimokiraasii qabdu haala kanaan gabbaanii ispoortii wanta adda addaa irratti gammachuu isaanii yeroo isaanii dabarsan biyya keenyatti ammoo gabbaanii galuun ulfaattee jirti. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu jechaatiin ayyaana Arafaa waggaa 1443 jiddu galeessa godhannee obboleewwan keenya wajjin yaada adda addaa walii dabarsaa jirra. Kallattiidhaan kan nu bukkeetti argitan obboleessa keenya abbaa Bilaal. Mee abbaa Bilaalittiin isin deebisa isaa yeroo ammaa kana nama barreessaa jiranillee natti fakkaata. Tarii yoo carraa nuu kennan isaaniitti isin deebina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama wajjin biizii jiranii mee akkamii offline nama waliin haasaa na fakkaate ayyeegaa walitti deebinaa isaan ammaaf ammootu nama waa barreessaa jiranii yaada keessa galanii jiran jechaadha. Maamiti waan hundaafuu inshaallah rabbi khayrii haa godhu. Kana bukkeetti argitan konkolaachisaa gameessa asuma gaafa Soomeyikaallee waliin dabarsaa turre gaara keessa nuun deemaa ture amma magaalaa keessaan deemaa irra konkolaachisaa kenne MW irra dhiirama akkuma argitan kanatti dhugaa dubbachuuf gaafsan nu lamaanuu wal bira teennee ayyaana Soomeyikaa irratti yaada adda addaa dabarsaa turre mudannoo South Africaatti nu mudataa tures dabarsinee jirra. Har'a ammoo ayyaana Arafaa kanas akkuma argaa jirtan kana waliin dabarsaa irra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee ayyaana Arafaa waggaa 1443 bakka isin ga'e jechaan jira. Atis foddaa kanaan ilmaan Oromoos ta'e hawaasa hordoftoota amantaa muslimaaf ayyaana Arafaa kana akkamitti dabarsita? Mee qoonni ayyaana Arafaa kun qabus yaadota tokko tokko nu kakkaastanii hawaasa keenyaaf ergaan isin dabarsita yoo jiraate. Ayyaanni Arafaa baay'ee bareedaadha, hedduu namatti tola. Akkuma cawanii hokkolan jedhanii biyya jiruu fi akkuma jirrutti ayyaaneffannaa rabbiin irraa jijjiiruu nu hawwinaaf dura. Inshaallah. Kanaaf garuu ammaaf bareeduma. Akka dabrillee akkuma bareeda dabarsinee kanallee akkuma wayyaatitti dabarsaa jirra akkana jirti. Yaada bal'inaan garuu isaan
manguddichi yookiin Abu Bilaal namni jedhamu sun yaada bal'isanii kennuu qabanii hundaa keessa deemanii adda baasanii haasa'uu qaban irra guyyaan kan isaaniiti jechaadha. Maal seetika anillee xiqqoo isii dogoggoran dalagee jira hangafni osoo jiru guddisuu dubbise kanaaf nuuf qolchaa isaaniin jecha hanqinni teeknikaa gaazexeessota Oromoo yeroo iddaan kun nama komii kana mootu furannee dingallattiidhaan ammas abbaa Kaalidii abbaa Bilaalittiin isin deebisna abbaan Bilaal mee waa'ee dachee tanaatiin wal qabsiisanii akkasuma mootu ayyaana Arafaa kanaan wal qabsiisanii inni kun qoonni hawaasa muslimaa biratti qabu maal fakkaata kan jedhuuf ergaa isaan dabarsan laalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Eid Mubarak wa antum bikhair. MashaAllah. Amma me yeroo tokko waan biraa toorkaana qaba. Ayyee. Yeroo biraa walitti deebina dhiifama wajjin. Allah Allah wanni akka hedduun jiru obboleessoo haa haasa'u waan haasa'isiisa irraa fuudhaa yaada. Nama yaadaa kan qabnu haasa'uu qaba. Ayyee. Akkuma jettan ka haasa'uu qaban yoo jenne sagaleen Kadiir Roobaas gamanaa dhagahamuu qaba. Kadiir mee akkami dubbiin tuni dhuguma biizii jiranii mee? Biizii jiranii. Ayyee. Biizii maal jiran isaan? Haasaa jiranii. Bakki fuudhanii faamilii biyyaa qabanii ilmaan illee biyya jirti wanni isaan shaakalu jiru kan shaakalumuu qabu nuhi malee isaanii miti maaliif nu bakka hedduu seennee waa hedduu barbaaduu nurra jiraata. Isaan garuu amma ammootu maatii ofii dubbisanii turanii amma osoo nu haasanii bareedaa jira. Ayyeka nutis tuttuqnee yaallee jirra yaaliin goone ammaaf hin milkoofne daqiiqaa muraasaan booda onlaayinii irratti akka deebi'an yaada nu galanii jiran yookaan ammoo waadaa fudhatanii jiran kan dhaggeeffachaa jirtan kun ayyaana Arafaa waggaa 1443 sababeeffachuuf dacheen argitan tun Afrikaa fakkaatu namoota adda addaati asuma artii Afrikaa biyya Nelson Mandela magaalaa Cape Town irra ayyaana Arafaa kanarratti bashannanuuf yaa'aa jirra namoonni hedduun biyya kana keessa yoo jiraatan bashannanuudhaaf hedduu dhiphatan nuti ammoo kana cabsineetiin kolfaa dukkanaa baafneetiin yeroo ammaa kana hangan dandeenyurraa bashannanuuf deemaa jirra bashannanni keenyas bakkeelee adda addaarraa bakka walabataan amantaan keenya nu hayyamutti deemneetiin daawwii gatuuf deemaa jirra dhugaa dubbachuuf mee Kadiir Roobaattiin deebi'a ammas Kadiir Roobaa meeqa akkuma beekamu ayyaanni Arafaa kun hordoftoota amantaa Islaamaa bira bakka guddaa qaba qooda guddaa qaba mee maal jettanii yaaddan dhuguma ayyaana kanarraa wanti isaa adda gatu maali? Dhugaadha ayyaanni muslimaa argiteetiin waggaatti lama. Sagalee ol kaasaa yaa'aa jiranii koomentii akkuma argitan kanatti sagalee xiqqoo isii ol nu fuudha namoonni hedduun barreeffamaan ergaa dabarfataa jiran. Dhugaadha ayyaanni keenya argiteetiin ayyaana lama. Hello? Marrigaa walitti deebina. Foddaa.